raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Yaa nama dhugaa dhabdee, yaa nama gumaa dhabdee, dhugaan kee baddee naftu, gumaan kee baddee naftu, rabbuma tarkaa qaba, rabbuma tarkaa qaba. Harroota garbuu soorreet ba'aa baachuu didanii, gabaa hoolla jedhanii, saroota cooma soorreet karra tiksuu didanii, leenca taana jedhanii. Baashii baattu malee harreenis gabaan ooltu, raga bunaanti malee sareenis leencan taatu. Yoo hordaan baataa malee dullattiin kufteen kaatu, yaaduma muudaa malee diqaala sanyiin taatu, diqaala sanyiin taatu. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Ashamaa harka fuunee akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya hubannoo beektotaa har'aatiin sochii faannoo fiinxaaleeyyii Amaaraa fi qe'ee Oromoo mata duree jedhuun waan qabannee dhufne qabnaa hanga xumuraatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Qopheessaan Lammii Jabeessaa, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isin biraan ga'u mo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Daakoo babbaroodii duruu leenci baroodaa. Hannisa mootii tuqaan waa beetuu nama hiddaa. Impaayirri Itoophiyaa erga afaan qawweetiin dhiigaa fi lafee sabaa fi sablammoota jumlaan nyaattee hafuura cubbuu fi shiraan ijaaramtee jaarraa tokkoo fi walakkaa ta'uuf jira. Keessattuu akka sabaatti miidhaan adeemsa ijaaramuu Itoophiyaa keessatti uummata Oromoon ragaa ture daran olaanaadha. Kanaaf immoo seenaan ragaadha. Gochi gara jabeenyaa Oromoo afran qalloo fi sikkoo mandoo irratti dalagame harrayyuu godaannis nisaa hin banne. Saamichi lafa Oromoo Tuulamaa fi hanni seenaa gaggaarii Oromoon waan akka Adawaa faarratti galmeesse ukkaamamuun ragaa biraati. Gocha kana abbummaan kan qindeessanii fi raawwatan ammoo of tuultota sirna nafxanyaa bara mootota Atseewwaniiti. Isaanis maqaa Itoophiyaa jedhu duuban sirna amantii kaan balleessuun amantii Ortodoksii qofa uummata fudhachiisuu fi saboota kaan ukkaamsanii maqaa saba tokkoo qofa jalatti akka of wallaalee jiraatu gochuun amaaromsuuf akeekaa fi abjuu isaanii bara dheeraa ture. Yeroof waan milkaan itti fakkaatus sammuun doofummaa akkasii mul'ata fagoo nama geessu waan hin qabneef gufateera jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee harcaatonni sirna nafxanyaa yookiin leellistoonni akeeka Atseewwanii abjuu impaayera Itoophiyaa dullattii duraanii deebisanii ijaaruuf kanneen socho'an har'allee mootummaa jaanjaa bilxiginnaa jedhamu jalatti suuqa galanii amala fiinxaalessummaa isaaniitiin garee hannaa fi uummata nagaa ajjeesuu kan faannoo jedhamu ijaaruun lola Oromoo irratti bananii jiru. Kanuma bu'uura godhachuun dhimma sochii faannoo fiinxaaleeyyii Amaaraa fi qe'ee qabsoo Oromoo ilaalchisee yaada namootaa isiniif dhiyeessinaa qalbiin nu hordofaa. Lolaan saatuu du'aan oolanii, sodaan saatuu du'aan oolanii, guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii. Beekadhu, beekadhu, beekadhu. Rogeessi Oromoo beekamaan Yaayyaa Bashir jedhamu kan miidiyaa hawaasaa irratti dhimma Oromoo quuqamee barreessu akkas jechuun fuulbarruu isaa irratti maxxansee ture. Gadduu Andaargaachoo gorsaa muummicha ministeeraa Abiyyiiti. Dhiyoo kana ibsa kenne keessatti faannoo heeraan ala ijaarame kan jedhamu hin jiru. Hundumtuu mootummaa naannoo Amaaraatiin beekamtiin kan kennameefidha jechuun dubbate.
Paartiin Baaldiraas jedhamu kan boordii filannootiin seeraan galmaa'ee karaa nagaa hojjeta jedhamus humna komaandoo kana ifaan ifatti leenjisee eebbisiisaa jira. Garuu qabsoo nagaa fi hidhannoo wal keessa makuun heera biyyattiitiin kan fudhatama qabu hin jiru. Iskindir Naggaa fa'aa namni titiisa irraa kaasu hin jiru. Maaliif jennaan jarri Oromoo miti. Gama Oromiyaatiin garuu qeerroon waggoota 4 dura karaa nagaatiin qabsaa'ee sirna jijjiiree injifannoonsaa waan harkaa butameef karaa biroo qabsaa'uuf dirqamee akka bineensatti adamfama. Hoogganoonni Oromoo dhimma wal fakkaatan sobaan yakkaman mana hidhaa keessatti akka dhuman irratti murtaa'e. Kanneen hidhaa irraa hiikaman jedhamanis yaaduma isaanillee ibsachuu dhorkamanii ukkaafamanii taa'aa jiru. Dhugaa kanneen wal bira qabuun eenyu akka biyya kana bulchaa jiruu fi abbaan dabarees eenyu akka ta'e hubatamaadha. Kanaafuu Oromoon dammaqii bakka jirtuu fi akka itti jirtu of laali jechuun barreessaniiru. Warru seenaatu si gaafata, dhiiga qeerroo sitti watwaata, wareegame malee biyyan kennini. Falmadhu. Paartiin karaa nagaan qabsaa'uuf gurmaa'ee socho'u eega komaandoo faannoo jedhee of waamu kana leenjisee hidhachiisee uummatatti bobbaasee lubbuu fi qabeenya mancaasisa ta'ee mootummaa biyyan bulchaa jira jedhu bilxiginnaa waliin karoora waloo qabaachuusaati. Kanaaf ammoo ragaa qabatamaa mul'atu keessaa hanga ammaatti gochaa maraatummaa Iskindir Naggaatii fi paartii isaa Baaldiraas sana qaamni mootummaa maaliif kana goota jedhee gaafate hin jiru. Faallaa kanaan guyyoota as deeman keessatti maqaa yeroo xumuraatiif shanee dhabamsiifna jedhuun humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa kun duula duguugginsa sanyii balleessuu shaakalaa jiru. Bifa qindaa'een mootummaa naannoo Amaaraa fi federaala irraa abdachiifamanii lola cimaa banuuf qophaa'aniiru. Weerarri sirna Minilik waggaa 150 booda Oromoo irratti deebi'ee dhufaa jira. Humna daangaa qaxxaamuree dhufeen lammiileen Oromoo Oromiyaa biyya abbaa isaanii irratti kumoota dhibbaa oliin buqqa'anii qe'een isaanii gubatee dhibboonni ammoo ajjeefamaniiru. Ammas hammaatee itti fufee jira. Kun olola osoo hin taane ragaa miidiyaalee hin baabsawoo ta'aniin kan mirkanaa'e ta'uu caalaa miidiyaan keenya raadiyooniin Dirree Shaggarii fi OMN jiraattota kallattiidhaan gaaga'aman gaafatanii saaxilaniiru. Haalli amma jiru kun jijjiiramuu baannaan uummata keenya akkuma kaleessa waggaa 150 dura salphatetti salphisuuf yaadaa jiru. Kan nama qaanfachiisu jaarraa 21ffaa keessa bara waan ittiin caallu yoo ta'e malee waan ittiin caalamnuun hin jirre keessattis madaa kaleessaa nutti deebisuu yaalu. Kun hunduu yoo ta'u immoo ammas hirriiba burjaajii gadi fagoo keessa waan jirru fakkaata. Lolaas taatuu du'aan oolani, sodaas taatuu du'aan oolani, guyyaa dhiiraa dhuftuun beekani. Qabsaa fi loltuun waraana bilisummaa Oromoo tokko yaada isaa dhimma sochii faannoo fiinxaaleeyyii Amaaraatiin wal qabatee Oromoof karaa raadiyoonii Dirree Shaggariin dhaamsa dabarseera. Sabni addunyaa kanarratti kabajamuu fi sodaatamu saba humna mataasaa ijaarrate qofa. Yoo qalbii qabaanne seenaa kaleessaa qofa otoo hin taane taateedhuma har'a ija keenya duratti maatii Oromoo irratti ta'aa jirurraa hedduu baranna. Addunyaa gara mooraa gar-lamee yookiin gar-daneetti deebi'aa jirtu keessatti gooftaa tokko jalaa baatee gooftaa kaan abdachuudhaan eessayyuu hin geessu. Qabsoo ofiirratti hidhannoo jabeeffachuudha. Hayyoota ofii daandii qabsoo haqaarra jiran waliin hiriiruudha malee suuraa fiinxaaleeyyiin kaameraa dirooniin waraabdee ajandaa nutti uumtuuf gurra kennuun dursanii harka kennachuurraa adda mitii jedhe. Humni faannoo jedhamu kan fiinxaaleeyyii paartilee Amaaraa akka Abinii fi Baaldiraasiin kallattiidhaan ijaaramaa jiru kun alkallattiidhaan diyaaspooraa Amaaraa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin deeggarsi loojistikii taasifamaafii jiru. Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Ba'aa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Walloo godina addaa Oromiyaa weeraruun lubbuu Oromootaa fi qabeenya isaanii mancaasaa jira. Namoota hedduu akka fixaa jiranii fi manneen hedduus akka guban qabatamaan suur-sagalee fi suuraan miidiyaaleen garaagaraa gabaasaniiru. Oromoon Walloo naannoo Amaaraa keessatti marfamee qabamee itti roorrifamaa jira. Torbanoota dabran kana keessa raayyaan ittisa biyyaa Abiy Ahimad uummata keenya Walloo irraa meeshaa waraanaa hiikee jara kanaaf kenneera. Isaan immoo meeshaa kana konkolaatatti fe'atanii Bahaar Daaritti gurrataniiru. Amma uummata hidhannoon irraa hiikame kanas gartuun faannoo weeraree jira. Walloo nama dubbatuuf dhabeera. Madaa Walloo madeeffamee laalataa jiru Oromoo hunda dhukkubuu qaba. Kanaafuu sagalee haa taanuuf jechuun kan raadiyoonii Dirree Shaggaritti dubbate immoo jiraataa magaalaa Finfinnee fi barsiisaa yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa kan ta'e garuu maqaan isaanii nageenya isaaniitiif akka miidiyaaf ibsamu hin barbaanne. Akka barsiisan kun jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii miliyoona 100 lakkaa'ee naannoo Amaaraatiif kennee ture. Kantiibaan magaalaa Finfinnees akkasuma.
Naannoon Amaaraa immoo maallaqicha garee badii faannoo jedhamu kana ittiin leenjisee Oromiyaa irratti bobbaasee uummata keenya fixaa jira. Maallaqa sabbata uummata keenya irraa funaananiin mooraa diinaa gabbisanii Oromoo ajjeesisaa, qabeenya isaa barbadeessisaa fi saamsisaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii kitila 100 gumaachuun sochii fiinxaaliyyii faannoo kana jajjabeessaa jiraachuusaa Oromoon kamuu irratti waliif galee beekkachuu qaba. Gochaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarsa fiinxaaliyyii naannoo Amaaraatiif qarshii miiliyoonaan gumaachuun uummanni nagaa dhumaa jiraachuun hubatamee seenaafis galmaa'ee dhalootaaf ol kaa'amuu qaba jechuun miira aarii fi xiiqii keessa seenuun dubbatu. Boruu seenaatu si gaafata, dhiiga qeerroo sitti watwaata, wareegami malee biyyan kennine. Yeroo uummanni Oromoo hedduun gariin hongeen gariin lola mootummaan bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf galaanicha gogsuun qaba jedhee Oromoo qeerraa buqqisaa jiru kanatti fiinxaaliyyiin naannoo Amaaraa uummata keenya nagaa akka iraarsaniif mootummaan naannoo Oromiyaa alkallattiin deeggaruun godaannisa seenaa saba kanarratti dalaguudha. Gama biraatiin akka aangawoonni mootummaa bilxiginnaa mataa isaanii miidiyaa akka BBC'tti himaa turanitti godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti haleellaa hidhattoonni fiinxaaliyyii kun raawwataniin namoonni ajjeefamuu fi manneen hedduunis gubachuu immoo himaa jiru. Akka fakkeenyatti godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota Nageessoo fi Guutee Guddinaa Gooxii Haroo Ayyaanaa jedhaman keessatti miidhaan cimaan dhaqqabee jiraachuu fi yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamuu fi sodaaf jecha bakka rakkoo kanaa deemanii adda baafachuutu rakkisaa ta'e malee lakkoofsi namoota ajjeefamanii kana caaluu danda'a jedhan. Haleellaa hidhattoonni sabaan Amaara ta'an kan mootummaan fiinxaaleeyyii Amaaraa jechuun ibsu manneen hedduu gubuu kan himan jiraattonni ammatti manneen gubatan lakkoofsan adda baafachuun rakkisaa ta'us haleellaa fiinxaaleeyyiin kun raawwataniin namoonni 29 ajjeefamanii jiru jedhan. Kanaan dura rakkoo uummanni aanaalee godinoota Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoonni Amaaraa nurraan gahaa jiru jechuun kaasaniif kan gaafataman hoogganaa bilxiginnaa mataa isaanii kan ta'e keessaa bulchaan dhimma nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shaafii Huseen akka jedhetti rakkoo kana kan uumaa jiru fiinxaaleeyyii Amaaraati, shiftaa Amaaraati jedhee ture. Uummanni aanichaa rakkoo deddeebi'ee mudatuuf qaamoleen mootummaa furmaata maaliif hin kennine jechuun gaafataa turan ammas gaafataa jiru. Kanarrattis Wallagga Ba'aa iddoo fiinxaaleeyyiin kun gara gammoojjii bakka Alii jedhamu maadheeffatanii achirraa ka'uun uummatarraan rakkoo geessisanii fi Shawaa Lixaa aanaa daannootti dhiyeenya kana Oromoonni 13 ajjeefamuun manneen 97 gubataniiru. Akkasumas aanaa Abee Dongorootti namoonni 22 ajjeefamaniiru. Ji'a lamaan duras qaamoleen mootummaan fiinxaaleeyyii Amaaraati jedhuun kun aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Alii jedhamutti haleellaa wal fakkaatu uummata nagaarraan akka gahan gabaafameera. Kanaan dura baatii sadaasaa keessa godinuma Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuutti haleellaa fiinxaaleeyyii Amaaraa jedhamaniin raawwateen namoonni 29 ajjeefamuu fi kanneen 40,000 ta'an qeerraa buqqa'uu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee ture. Haleellaan akka raawwatame kan amane bulchaan godina Wallagga Ba'aa yeroo sanaa Alamaayyoo Tasfaa haleellichi garee fiinxaaleeyyii Amaaraa jedhamaniin raawwachuusaa dubbatee ture. Biyya baasaa gootumatu eegaa hirriwaama beela funan beekaa. Walumaa galatti dhugaan ilmoo waaqati. Waaqni dhugaa uummata Oromoo hin gatin. Ta'us mirgii fi dantaan uummata Oromoo kan kabajamu yoo Oromoon humnaa fi tokkummaa isaa cimsatee hooggansa yeroo fi haala qabatamaa amma jiru madaaluu danda'uun hoogganamee qabsoo hunda galeessan masakamee falmachuuf kutate qofa. Shira bilxiginnaan harka lafa jalaatiin fiinxaaleeyyii Amaaraa akka faannoo kana leenjisanii Oromiyaa keessatti bobbaasanii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin loluutiin uummataa fi diinagdeesaa mancaasaa jiru kun Oromoo hunda biratti qajeeloon hubatamuu qaba. Sochii yeroo ammaa kana Abiyyi aangoo dhuunfaa isaaf jecha biyya Itoophiyaa waraanaa fi beelaan diigaa jiru duuban immoo fiinxaaleeyyiin Amaaraas fedhii fi abjuu akaakilee isaanii itti fufsiisuuf waan dandeessisu hundaan keessatti hirmaataa jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo akkuma jiraa mala osoo Goondar hin dhufin daaraa naqatu jedhamu sanatti gargaaramee ammumaa kaasee dammaqee qe'ee isaan eeggatu taanaan murna fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamu kun gandoota Oromiyaa hundatti faffacaasuun waan hin oolleef lolachuu qabaa jenna. Hunda caalaa immoo namoota ollaa keessaa garee deegumsaa kana simachuun haala mijeessaniif itti dhiyeenyan hordofuun tarkaaffii of baraaruu fi manca'uu qabeenya isaa oolfachuu qaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan hanga diinni Oromoo balleessuuf itti qophaa'aa jiru Oromoon of oolchuufis ta'ee diina isaa laamsheessuufillee hanga irraa eegamu qixxaa'aa hin jiru jechuun ni danda'ama. Jaarmiyaalee isaas jabeeffachuun dirqama ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin hubannoo beektotaa keenya kanarraaf qabanne kanuma. Nama torbanii nuunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.
Sodaastatu du'aanoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekani. Beekadhu warruu seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kennini. Falmadhu lolaastatu du'aanoolani sodaastatu du'aanoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekani. Beekadhu warruu seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kennini. Falmadhu biyya baasaa gootumatu eega irri waamameera funan beeka dhaadhayyuusa qeerroo dhumateega bunni gootarraa nafu wal beeka ilmoolleen caaleencuma kam goota ilma baadhumsaa sana fakkaata. Natanyaan jilu gombisa malee gombiif kilaashii tokko samalee. Natanyaan jilu gombisa malee gombiif kilaashii tokko samalee. Natanyaan jilu gombisa malee gombiif kilaashii tokko samalee. Natanyaan jilu gombisa malee. Zinari mara qeerroodha zinari gara ilmi naftanyaa nama gana. Zinari mara qeerroodha zinari gara ilmi naftanyaa nama gana. Zinari tiya waan lagaaf gujiran yani. Zinari tiya deerma dhulameen callisini. Zinari tiya hayyuu galaafatte jarreeni. Zinari tiya hayilee fidaa nyaatte sareeni. Zinari tiya eessa namiyeeffatte gadeeni. Zinari tiya mootii oromoof du'a labsuuni. Zinari tiya amma akka durii miti dubbiini. Zinari tiya walirratti kan dhumnu murtiini. Zinari tiya amboo tokkummaan itti marsee. Zinari tiya jara jetti daandeebisee. Zinari mara goboodha zinari gara ilmi alagaa nama gana. Zinari mara goboodha zinari gara ilmi alagaa nama gana. Inni kan galuuf kaata galaa gootota baate. Inni kan garaaf kaata imaanaa sabaa nyaate. Ilaashee shirka dhiira facaasii mataa diina. Harrooyaa marii dhiira facaasii mataa diina. Zinari tiya zinari mara qeerroodha zinari gara ilmi naftanyaa nama gana. Zinari mara qeerroodha zinari gara ilmi naftanyaa nama gana. Zinari tiya salaalee dhufnaan deebisee. Zinari tiya diina shimalaan gogombisee. Zinari tiya bineensi yuuse shaggarii. Zinari tiya nyaachuuf dhaadata barii. Zinari tiya barbaada qoricha budaa. Zinari tiya faloo falaa biyya abbaa gadaa. Zinari tiya
qophaa'ii mudhii kee jabeeffadhu zinaarii maraa huboodha zinaarii garaa ilmi alagaa nama ganaa zinaarii maraa huboodha zinaarii garaa ilmi alagaa nama ganaa inni kan galuuf kaata galaa gootota baate inni kan garaaf kaata imaana sabaa nyaate hilaashii shirka dhiira facaasii mataa diina hubooya kutattuu dhiira facaasii mataa diina harsaasii garaa diina. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar